Amma viidiyoo bansiisnaati. Haya, amma dhufee jira. Ono zakkiin nu ifattanii jalqaba irratti maqaa reefuun tanaa san Dr. Zakkii jaati namuu koomantii godhaa fi Dr. Zakkii na dhagoo jirta? Amma dhufee jira. Amma dhufee jira. Kuno isaa wanni isaa qaqqabu jira qoy keessaan babeen jennaani. Muuti irra jirta. Namaatu itti dawwala I think. Dr. Zaki, thank you. Galatoma. Dhufee jira amma. Okay, amma share keessan. Dr. Zaki, ni dhageessa? Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Qoy yeroo takka viidiyoon banini hawaasni guutuun as jala maqaa hanke Dr. Zakkitti si jijjiiranii jiranii jalqaba maqaa kana akka accept gootuu fi hingoonillee si gaafannaa tasaniin alaa jalqaba immoo hawaasni kunoo amma zakkiin as dhufee jira viidiyoon haa bahu warri jettan viidiyoon ni baatanii ara nama 3,000 turtanii ifattanii nama 2,000 fi deebistanii 2,800 deebistanii kara nama 3,000 ammaan tana sheeriin keessan itti afufuu amma gaa tattaabiin isin gootan miliyoona 2 galchaadha sagantaa jalqabuu deemna isinirraa turree turuu keenyaaf immoo dhiifama nuuf kolchaadha dafaya 2,900 3,000 irratti duraan 2,000 irratti eegalla jenne amma nan 3,000 Doktor viidiyoo akka itti banattan ni beeytanii fi amma umman jennu barree jira. Amman banin ayyee amman banin. Okay, fuula laaluu feetanii viidiyoon haa bahu amma sagalee isaa dhageessanii isaa akka ta'e amantanii viidiyoo kana share godha nama 3,000 Ustaaz Hamzaan gaa reefun tanas 5,000 irratti malee hin ta'uu je anaatu mormee lakki 2,000 irratti ummata kana cinqinuu jeeni Ustaaz Hamzaan nama 5,000 malee hin bahuu jaa isin gaame sagantaan amma jalqabamuu deema taaptaabii okay miliyoona 2 irratti fuulli ni banama zakkii laal inni nu miliyoona isinirraa hin qusanne isinis miliyoona taaptaabii irraa hin qusatinaa saniifu dafaati tuttuqaa miliyoona 2 galchaa miliyoona takkaa fi 1,600 jirtan dafa daqiiqaa yoo xiqqaati daqiiqaa 4 keessatti meerii kaddi cabsaadha daqiiqaa 4 keessatti miliyoona 2 galchaa taaptaab namni Ustaaz Hamzaa ayyee waan ati jette qeebalee miliyoona 2 irratti narraa dhaabbadhu Ustaaz Hamzaan chaalenjii biraatis naa kannee jira quba qabdan zakkiin nama 10,000 ala yoo gabbu'ee akkaawuntii kee dhabdaan aan jee zakkiin kee fudhataan aan jee saniifuu zakkillee follow godha amma nama 3,400 irra jira followerri isaa 10,000 asirraa gabbu'a yeroo gabbuusnu saniifuu namni 3,200 jira bikka takkaatu qaa zakkii follow godha amma chaalenjiin isin kanna hojii taaptaabii miliyoona 2 nu galchaa zakkiin miliyoona isinirraa hin qusanne nal inni qarshiin deemaa nuti sarkaan deemna saniifuu isinis taaptaab miliyoona akka qabnu barsiisaa maal taatan saa ariifataa isin miliyoona as gubbaa harku idillee miliyoona qarshii qofaa miti sidii galee so dafa waaw miliyoona takkaa fi 1,800 jirtan dafa miliyoona 2 namnillee nam 3,200 jira so sanbooda viidiyoo isinii baasna sagantaa teenya ta ajaa'ibaatti itti fufna Ustaaz Hamzaa jalaa rabbi na baasimee meeqarra jira follower isaa 3,700 irra jira follower isaa illee tuttuqaa miliyoona takkaa fi 1,800 nama 200,000 qofaa fi taaptaab 200,000 okay dafa gaa miliyoona takkaa fi 1,800 taaptaab miliyoona 2 feena kan booda sagantaa jalqabna nama 3,300 at least nama 4,000 yoo gootan andas na jaanatti tola Ustaaz Hamzaa 5,000 jee ani 2,000 jee mu'aas 3,000 jee asaantiin 2,500 jettee okay miliyoona takkaa fi 1,900 waaw miliyoona 2 guutuu deema miliyoona takkaa fi 1,900 miliyoona 2 irratti ni bannaa okay thank you galatooma itti fufaa ammallee 1,100 takkaa fi taaptaab 1,100 daqiiqa 2 keessatti taaptaab 1,300 gootan waaw muqaanyeessine ulee Ustaaz Hamzaa jalaa nu baastan okay 1,100 takkaa fi miliyoona 2 goof takka 2 3 4 5 6 oh galatooma ulfaadha okay wanni hundi keenya sirrii jiraami koomantiinis ni mul'atte amma isinii fi amma sheerii toofee sheerii fi koppiliinkii keessaniitti dhugaa lekkitti sheer godhaadha afaan una dhukkufee jira haya galatooma ustaaza mee zala jirtaa ni jalqabna amma wanna nu godhaa bakka mee ustaazan okay ustaazan jiru
Sheekh Haroo caaltuu amaan welcome magana jaan dhuftan. Okay. Ni jalqabna bareentoo daawwite. Hayyee ni jalqabna. Amma sagantaan jalqabna Zakiin as nu baha viidiyoonii mee yeroo takka immoo bikka hamilee harka hamilee sanii fi Dr. Zakii Jaati barreessaa akka reefu maqaa baastaniif sanitti kan booda viidiyoon as nu baha kan booda sagantaan teenyaa tibufaa. Sheekh Haroo illee nas jala jira. Okay. Thank you. Hamileen teessan koomantiini. Kuma afurii fi sadii fi dhibba afurra jira namni illee ni. Habanamu mimma habanamu silaa sagaleen jiraatte. Okay. Dr. Zakii assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa TikTok kanaaf atilleen haarawaa hangaafan dura dhufu TikTok kana akka itti viidiyoo banan hin beeku siitiingii yoo laaleeti waameeq ati yoo wanni akkasii amma si mudataa moo akka kiyyaa miti ni beektaa baratte viidiyoo banuu ni beektaa. Yaa obboleessa kiyya mashaqqaan arge. Gaarii dhaqee leenca ajjeesee fiduu ture naa dhiyaata obboleessa kiyya. Aya, me kami nuban tam, me video nuban rabbe fe gai. Okay, bismillah. Thank you galatoma barayan kai. Adu galatoma fada amma video nas mugo dema. Obbalesi khaynya adbani yesa mutan dardara the to magono nundarra oromo guturra deme garumina fi garte onne oromo gutu zene. Me video isa nagamma. Namni bar kunu sagale nu fe ka jo jirani. هونو الله تكبير بفجر الدكتور عليكم ما شاء الله عليكم السلام ورحمه الله ما تسكننا مي خرا ساعتك غوتو اسم خرم خطر سي برباد نمني فرانكي نغودني نمني هبتيد ديمه ما تسكننا دي لخن وان درسي وبليين كيا تيك تاك رتي اركمتان تيك افي تجان يرا في دالان خيسن اما يرو ريبا اسامبرا في خامة يرون أما خيسة جريساني كويا هندينو خيسان تكا في ديما قرأت وصو هنجنة. السلام عليكم ردي بين سنين ديكو بربادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جارلا في خفجان تقولني تجرى بركتي إسنادك أبدونجا. نعم. لغا دا بوابيني كخيسة هنا رانتنا تاكي خانا خيسة سيني والله واحد دولان في مدة أنا أرانتنا لفي سبخية فاستي جولي سبيشالي درجوك خيا برتي أركمي إساني فكيني تون خيا وبعد بچو دا في الدون التجمع مالف وبلسهيني أبدين لين هاقلت هومو عصرتنا فيري نبيسو دا في الدون جمدي مالف وان براتي في الجوصول أبجا إساف كابو في تنين سبق إياف كابو أرى رغا نميرو إدو زكي دالاس زكي نيسجر ميخامي جي هدو يا دوات ري كانوا أسرتنا أركانيا دي جوفين أني وان خنا دركاميتو مامالي أسرت اللي أركامي نما كستي في اللي garsiisuu fi neechuu fi illee yani nama social media illee miti dhugaa dubbachuu fi laakiin immoo jaalalaa fi namuma gartee yaada tokko sirratti ibsachuu fadhuu fi yaada atummaan kunuu nama akkamii isuma kanaa umeen ilaallaa tiktaakuma kanaa nama hedduudhaatutu maqaa isaatiin banatee jira mee inni kunuu kamii إنه تكتاكي خانا نقابة مو أكامي يادي جو غرتي خانما هندافو ميوان مخانا ورا أنمان واسبه إساني فيس مي فكينياتو واني وائي تكتاكي تيفي وائي سوشال ميديا خانا اللي هتو راوانا جوان يونين سيني لالي فيسبوك نسان اللين يرون غرغارسا في حالي توكو ولاين الرتي يو واني بابا متفهم لالو ما في مليان نما social media miti immoo warraan tana dhugaa dubbachuudha tiktaakii jechuun dirree mu'asharaa jechuun baleessa fi kanaaf har'a dirree mu'asharaa tanarratti argamee gaa amma warri gartee cicciree fuudhee sagalee tiyya tana
gartee facaasuu fi kanatti hofluu fi kana qoosuufu si galtee warrummaan koomadiidha jedhamtu uzuliyuu fi kasoonkoo fi tajaajiltu tunii fi hundinuu warranta nagaa haa oowwifatanii hojjeeti. Dhugaa jechuudhaaf ani dhugaa nama shabaabaa nama gartee nama hofluu fi jaalachuu nama simachuu nama hedduu kabajaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhabaa fi qabaataa osoo hin jenne kutaadhaanii fi gandaanillee nama filuu miti. Immoo akkanatti sabaa kiyya dura taa'ee isaanii wajjin yaada tokko tokko wanna jechuun hedduu natti tola. Kanumaan wal qabsiisee immoo arraan tanaa bu'aa hedduu takkaan na mudatee ani waan kanallee hin beeku. Immoo akkuma abdiin jeetti reefu isiniif tuqeetti ture. Waa'ee maqaa doktorummaa kana akkamii doktorummaa jennee Zakii yaamnamu akkamii yaada jiru irratti gaafii dura hogguunanii geestii keessa seenu waan hin dhagaheen si'a. Osoo atiin dhufin dura dhiifama osoo atiin dhufin dura maqaa baasaaf jennaani namu doktor Khaan Baabaa Khaan Haajii yaani doktorri heddummaannaan bas doktorummaa keessaa fudhannee nama kuno almost nama kum afur irratti doktorummaa kana doktoreetii kabajaa siifan nu deemna nurraa fudhattaayii asumaanuu siin jenna mee akkam jenna. Kana irratti deebisaa kan nu barbaada. Maaliif ani dhugaa dubbachuuf doktorummaa sin barbaadu waan muuxannootti hin qabne siifi gartee dhugaa namni amma asirratti oguu bahu ijoolleen keenya ni agarra doktoreetummaa kabajaa tagarteettiin wal qoosanii fi kanuma abbaanii fi kanne tana taati. Namni immoo bifa biraatti gara biraatti illee akka biraa hubachuu waan danda'aniif ani sanii yoo na yaamu baattan natti tole jeetii yaada dhiifamaa wajjin. Tole galatoomii Zakiin nama olii tana hin feene irraa takka ganan arke keessatti Zakiin jalqaba irratti obboleessa keenya abbaa hiyyeessaa yeroo tante qaalii aarsaa gootee sagantaa tana irratti nuuf argamuu keetiif galata maqaa kiyyaa fi maqaa ummata daawwattoota kiyyaatiin galatoomsiin jechuu barbaada. Egaa directi kama sagantaati seenna gara sagantaa osoon seenne duratti Zakii waan jettu ni qabda. Sagantatti directi seenu deemna amma ragaa fi deebii. Dhugaa dubbachuuf nama waliin jedhullee hin jiru immoo waan na mudaterraa tasbii tanaan fidadhee galtee. Maaliif bidatte Zakii tasbii? Dhugaa tasbiin tun wanni irratti dhuftee fi arra Zakiin paablika irra bahee namni arra akkuma reefu jeesanitti uzulliyuu fi maarree fi gartee kasoonkoo fi wii jechuun tun hundinuu arraan tana yaa rabbi yookaan namaa jalaa na baasi jecha kiyyallee kan oofaanii bahu gartee kalaama namni illee itti gammadu kagaltee dhiiraa dhalaa osoo hin jenne isaanillee itti gammadan rabbi na haa godhu anallee ka tokkummaa namaatii fi jaalala namaaf raabsu rabbi na haa godhu yaada jiru irratti kana fidadhee jechuu barbaadeeti kana hara sagantaa naafettan irratti deemuudhaaf kaniin qabu banuun dandeessa. Okay. Galatoomii ummata keenya galatoomaa ulfaadhaadha taattaa fi ammallee itti fufaadha isin hojii teessan anis hojii tiyyan jalqabaa Zakiinis waan gaafatame irratti dhaabbatee inshallah deebisaa gaggaarii akka nu deebisu abdii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya sagantaa bareedduudha galatoomaa ulfaadhaadha. Tole mee jalqaba irratti Zakiin maqaa kan kee guutuu yeroo takka do not disturbing godha telefoonni kiyyaan irra bilbilamu jira daqiiqa takka na obsaadha dhiifama yeroo takka. Okay, difama. Thank you Sadiq galatoma warren Zakii Ziti. Asmaanu dhaamsi lammadaa challenge inni kanname namni ol seentan hundi Zakii follow godhu akka hin daganne 4,800 irra jira follow godhaadha. Tole mee jalqaba irratti maqaa kan kee guutuu Zakiin eenyu? Zakiin eessatti dhalate? Sanbooda biyya baqaa eessa jiraate?
amma hoo eessa jira Zakiin? Maqaan kiyya Zakii Muhammad Idrisii Bakkiin itti dhaladhe magaalaa Haramayaa aanaa Harargee Bahaa. Bakkiin biyya baqaatti Naayiroobii amma immoo bakkiin jiru magaalaa Dallas Texas Ameerikaadhaan jira yeroodhaaf. Galatoom. Jalqaba gaafa biyyarraa baatu bara kam turte? Bara kam ture? Akkasumatti umriin tantee meeqa turte gaafa san? Gaafa karaa biyya baqaa deemtu? Dhugaa dubbachuuf yeroon ani biyyarraa deemu nama waggaa 8 fi waggaa 8 biyyaa baate? Maaltu si mudate karaa kanatti yeroo deemtu achirraa kaatee aga Naayiroobii ga'uuf? Maaliin deemtu? Makiinaa akkamii si dhiisan umrii xiqqoo saniin? Ani akkootiyaa fi habootiyaa wajjin biyyarraa ka'ee karaa Naayiroobii dhufe. Yeroo sanitti Indeegee jaaniin xayyaara xiqqaa tokko jira kan nama 12 fuudhu. Saniini karaa Moyyaaleetiin achirraa horree Naayiroobii seenne. Yeroo sanitti wanni nama jette karaa kana hagaa Naayiroobii jirutti wanni kan jiru jechuudha. Akkasumaan inni nagaan dhufee alhamdulillah. Maashaallah. Zakiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse? Maal irratti dabarse jetti gaafiin? Akkamiin dabarsite ijoollummaan kee? Ani ijoollummaa irraa eegalee hedduu nama daldala yookaan naggaduu waa godhuu jaallatu. Jalqaba eegaan biyyarraa ba'ee Naayiroobiitti dhufee barnootaan eegalee. Usumaan barnoota barachaa jiruutiin gidduunis daldala naggada gartee ifumaaf achi keessa waa gurguranii fi waa bitee yaalaa erguu itti galee. Waan akkasiitiin eegalee daldaluma keessatti bareechuu dandeessan gabaabaa. Thank you. Sagalee jechuu jiran hordoftoonni sagalee Zakii jiranii. Sagaleen dhagahamu? Amma ni dhagahamu. Yaa bilbila lafa wanna godhee jiranii sagalee isaan biraatti tole. Galatoom. Maaliif Zakii Daalaas siin jedhu turan hawaasni siitu baafate moo maqaa kana hawaasaatu siif baase? Zakii Daalaasiin beekamta hawaasa biratti eenyutu siif baase maqaa kana? Akkuma beekamutti Daalaasiin magaalaa Texas keessa jirtu. Maatu maqaa isaanii moggaasee naa moggaasee. Thank you. Ammallee sagalee jiramme sagaleen irraa akkana qabeesni hojii haasa'u ofirraa. Akkanatti amma silaa bikka maayikiisa waan wayii xiqqoo silaa jala keesse akka sagaleen danteesseen. Hayyee. Akkana bareeddu amma sagaleen silaa. Yaa abdii ati kamalee na gootee bari yaa obboleessa fi. Wanni beekni nama beektu jaani. Okay, amma ni dhaga'ama hordoftoota mee Zakii amma dhaga'ama. Dhaga'ama. Okay, qulqulluudha sagaleen ni dhaga'ama amma. Ati na dhageenyaan isaan ni dhaga'anii maal rakkina qaba. Amma sinda amma bareeda. Okay. Galatoomii ulfaadhu mee Zakiin karaa miidiyaadhaa akkamitti dhufuu dandeesse? Dhufi jennaan immoo dhufiinsa hawaasaan yookiin uummata biraatiin addaa dhufte. Dhufiinsa hawaasa keetirratti maallaqa dhangalaasuu miidiyaa irratti footoon dantee mul'annaan Zakii nagana kan. Footoo dantee agarraan Zakii nagana kan. So dhufiinsa addaatiin dhuftee miidiyaa kana immoo dhufi jennaan bakka takkatti garagalchite. Zakiin akkamitti karaa miidiyaa kana dhufuu danda'e jalqaba? Akkasumatti eefuma miidiyaa irratti dhufe Zakiin hawaasa isaatiif gumaacha ka'ee gale nuti gaa miidiyuma irratti agarrutti jirra. Mee kanaan wal qabatee jalqaba akkamitti akka karaa miidiyaa irratti namni akkanatti baasuu danda'e kanaan wal qabatee nu himi dura. Jalqaba waan hundinuu rabbuma biraahi. Ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo duraatiif namni qilleensa irratti na baase jaafeetu. Asinillee isa galateeffachuu barbaada. Waan paablika irra na baaseef osoo hin ta'in galateeffannu gartee nama tokko guyyaa tokko tola si oolee yookaan hawaasa kee biratti si baase
galateeffamu waan qabuuf malee as keessatti ani baasuullee barbaadeetii miti yeroo hedduu innilleen waan osoo anaa fi inni osoo waliin beeyne duratti waan hedduu taniinan godhaa ture jira jechuudha osoo paablikaan irratti hin baaneen duratti jechuudha.